الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير شيخ السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم ما شاء الله كبجمتوت هذا وتوتا كينيا بقى عيد الأضحى بركم تكوفي لبا فريفي أفرتمي شني أفتمي جاء تربة ديمنا تمي جاه كيسو بري وأتشي بطوراس بطور مبرودا مالي شيء سؤال بعمل كي تويي إيشي غافا عيد الفطري سنة كساوي نوكاس إيشي نما ويتو هذا منافو ديد شيء اسمه بعمل كي رأى جنجلا إيشي نما ويتو هذا منافو ديد توتاو وقان كي ميك أما جتني وقا كود ممالو جنين تسي عمرين كي ميك أي ناني وقا صد دميشني جلني إيشي تسي إيدي أمو وقا ميك أبودا أمو غافتة جنان ميك صد دميشني ماليف جناني أنا ما jechuun an amma gaa waan namatti si qaamiti ati laawaatu konim ani waggaa keessin gaafadhu waggaa konin gaafate waliigal waliigal waggaa walii nim النبي صلى الله عليه وسلم hijraan kuma tokkoof dhibba afurii fi afurtamii jaha أفرتمي جاء ela usa umrii walii dhoskanu malee barrii hijiraa kuma tokkoo fi dhibba afurii fi afurtamii jaha baga rabbiin ciid al-adhaa bara kuma tokkoof dhibba afurii fi afurtamii jahaatiin isin gahe nu gahe baga rabbii walmaanuu nu gahe ummata keenya kan gama jiru kan gamana jiru kan nurraa fagaatee jiru kan nutti dhihaatee jiru isa nu beeku isa nu beekni isa nu beenu akkana danu jira akkana kan nu beenu kan inni nu beenu sagaara keenya kan inni nu beeku immoo kan isa nu beenu danu jira akkana isa baadiyyaa isa katamaa isa laga gama jirus hunda isaaniitiin baga rabbii waggaa ciid al-adhaadhaan isin gahee isin fursiisee isin sagachiisee arraan isin gahee kullu caamin وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم آمين إن شاء الله تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر ولله الحمد مرحبا جد ما تجرى بيتو تكبيران نكاني إيدي فطري دا يتول ما نمنكو في نما إيسا هيا أبو إيفا ماسي هيا الكلمة تكوكو في نما بربو ليغا نما جزي دان ديو الحمد لله إني كوني مو غايا علماء ذو الحجان سين نانجا مرايد إيه كان إني كون أما بوريس إفتانيس جيروان تيفي تكبيرا سوتا جنة قصتا إيه بريد ويو إيه كنافو إن شاء الله تعالى أمني كينيا بكا جرتنو في منا جرتن كيستي تكبيرا قدي فما دا سينيس جدا إيدين رمضاناتي في إيديني أضحاني في الفطرين درانو ولينا الدجري آية برسوم نانجرولا آية الثاني بوريس نيان آية نكالس أدى سكوما كلامه إيه نياتشوني لنا من نبو nyaachuun illee nama dhibu waan nyaatan wette wanni nyaatan jiraannaan jira nyaachuun nama dhibu jira maa iddee hunda jira eega kaaftanii isintu kaasee dubbii kana iddee hunda jiraachisuu qabna iidiin kuni ayyaamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillaahi jedhame namni garii yeroonni hoolaan isa kamtu caala jedhee dhaqee bitatudha yeroon kun haa ta'u namni gariin immoo yeroo inni dhaqee sangaa walitti buufatee jechuudha nama torbaan nama kudhaniin yeroo inni walitti buufatee dhaqee waan akkanaa sangaa fidatee dhufee inni kaan immoo gaala biyya inni jirutti yeroo inni qaluudhaa jedhe qoyga yeroo inni kaan immoo gaala manni hoolaa filatee qalatee kanaaf qophaa'uudha jechuudha kanaaf jechuudha jiraammoo mana keessa
Ilaa amma Yoon jirre hoo maal goona? iidiin inni rakkinni yoo ta'es iidiin inni badaa waan qalamne isa kan iidal fitriiti malee iidal adhaa irratti waa lama beekila. Yoo ofiillee qaluu dadhabde qalamaan si ga'uu hin dadhabu. Kana jaluma sarari. Shibbo. Ilaa yoo ofii keetii qaluullee dadhabde inni qalamaa ta'ee dhufuun oolu. Kana amaniitu mataa. Ammayyii gatiin hoolaa gatii sangaati sheekh. Warran qabne. Hoolaan sangaadha. Sangaatuma sangaatiin bitama. Warran qabne biratti. Yeroon akkanaa kun maal ta'uudha qabaa? Kana qofa keessa naa bahaa. Ani waan nan reefu jedhe namni baatii ramadaanaa kanaa fi baatii iidal adhaa kana keessatti iidal adhaanii fi iidal fitrii wallabaa iidal fitrii irratti namni ofumaa qalateetu waliin kenniin boris sooma jedhee isii haftes immoo firiija kaa'ata. Akkana. Iidal fitrii irratti. Iidal adhaa irratti warra abaluutii qalameera eenyutu hin qalleedha malee diddiriin. Eenyutu hin qalleedha malee geessuudha moo? Eenyutu hin qalleedha diddiriin irra caalaansaa malee qalamee namni dhaba jechuun hin jiru ni jedhaara tokko jedha. Jira. Qoyyaa gaadhi. Qoyyaa sinittan hima. Eshi. Barreen geddaa nama wayitu akkatti iida baase nutti hime. Iida isa kamiin? Iidal adhaa kan. Eshi boomee fidaa. Bara 1445. Eshi. Hoolaa wayii foon wayii tarii waan nu dhufaa laata nama mana keessaa waan qabne waan nu dhufaa laata jedheetu eeggatu dhabee iidiin itti gahee jedhe. Iidiin itti gahee iidiin salaatamee gaafa iidiin salaatamee ka'ee jennaan iidiin salaatamee galamu gama sana isaan tokko hoolaa qalu jirri kaan immoo gama sana sangaa qalu jirri kaan immoo gama sana amma sangaadhuma qalanii hiratanii galu kun feestaalii baatee fuudhee galaa kun immoo manumatti iyyii qalame silaa gibbii isaa keessatti qalame jechaadha. Haala kanaan osoo jiranuyyii gaafa deemamaa immoo dhaqee innaa jedhu iidii salaadhee galeen jedhe qee keessa laalee innaan ta'uu didee achi dhaqee laalee as laalee innaan ta'uu didee jennaan ka'e katamaa dhaqeetuman iyyuu jiraamti egaa kiiloodhaan kan bitatamu isa kiiloo sana bitadhee galaa jedhee ka'ee deeme inni isa kiiloo sana bitachuudhaa jedhee ka'ee deemu manni foonii maa jara sunin muslimaa bar in salaatu iidiidha jaraafis achis hin jiru asis hin jiru achis hin jiru asis hin jiru ni dhabe. Uduhiyyaa dhabee suguyyaa dhaqee illee dhabee. Gama sanaallee kiiloodhaan illee bitatee galuudhaallee dhabee manatti galuu yeellee jedhe ijoollee isaatti galuu yeellee jedhe ijoollee qabanii. Nama taaksii keessatti faa nama walitti dhufetu jira. Haqiiqaa barina sitti maa jiru kun. Taaksii keessatti nama walitti dhufetu jira. Ilaa isaan tokko magaalaa wayitii dhabanii eessa dhaqaa jiru? Magaalaa biraasii darbaa jiru kutaa magaalaa biraasii darbaa jiru maal godhaa karaa sana argamaa laata jedhanii kiiloo barbaachachi dhaqaa jiru tokko jedhe magaa kiiloon tokko yoo birrii 800 minaaminii taa'amti 800 akkasiiti bara. Ammachi bira darbeera yoo jedhaate. Ishee hadhaate inni gaafa sana siin jedhaa jira. 800 faa ta'a inni immoo 800 ni qaba garuu hoolaa fayyaan fiduudhaaf 800 faa barbaada gaafa sana yoo ta'e jechuudha. Kanaaf isa kanaani walitti dhufnee wal dubbifnee akkam nagaadhaa eessa dhaqaarta jennaan. Hajaa wayitii fan akkana deemaaraa jedhe inni suni otoo walitti mane dhabeen dhufe karaa sana kottu karaa kana deemnee barbaadna jedhaan sila walitti mudhii isa dhaqee darbee dhufe garuu qanii biraa gaafa walitti dhufanii guyyaa lammaffaa irratti argatani hadha iidiin baheeraa miti oolaniituma naanna'aniituma barbaadanii dhabanii dhiisanii manumatti galanii alhamdulillah galanii qaawwaa jiraa dhuganii daabboo jiraa nyaataniituma taa'aa oolanii hadha isa borii immoo jechuudha. Saborii kan isaa gaafa iidiirraa guyyaa lammataa ayyaama tashriiqii sana gaafa inni ka'ee magaalaa bahu jira bitatee gale yeroo ta'e jarri kun walitti dhufanii maa gaafa sana akkasiin jenna maa gaafa sana akkasii otuu waan sinaa walitti himanii fi jarri kun jechuudha isin naqinii dhabeen dhufe jedhu ture kanaafan iyyii hin dhabamaa. Uummata keenya dhagaa jirti. Jedhe. Ergaan kun ergaadha. Ergichi himame kuni anaafis isiniifis isaafis isiidhaafis hojii manaati. Tokko. Kan lammaffaa anaaf isaanuu jecha irratti wallamneerra. Adeemsa hunda namaa bira akka ga'e tanaasaa jiran. Isaan immoo hunda namaa bira iyyuu hin geenye ga'uu mitiiyyuu tartiiba akkanaa godhateedha. Kanaaf Shee Muusaa asirratti dubbiin keessan dhugaadha. Nama wayitu akka jedhe
nusilaa foonuma jedhamu kana Arafaatti agarra. Isa baranaa kana ammoo Arafaadhumatu argaan jirru. Keenya kun achuma dhumatteetti jedhe. Maali jennaani nuuf shiroo rabbi waliin dhabsiisin jedhe iidas ta'u. Kanaaf ummanni keenya irra caalaan namaa wal quban qabu. Of quban qabu. Ammoo siluma uduhiyyaa jechuuni silumaansaa kan ofiiti moo kan namaati. Of qofaa nyaachuudha moo namaanis ga'u. Kan waliiti. Uduhiyyaa wannumti inni jedhameef silaansaayyuu inni hin qabnes inni qabus wal qixxaatee nyaatudha. Innuma qoodamuu bakka sadiitti ba'a miti wantichi. Innuma qalameyyuu qalaa kana keessatti akkaataa danuutti beekaa namni. Inni kaanii qaleetuma ofuma isaatii isa kaan achi kaa'ee nama 2-3 wayii ollaa kana waamee nyaachisee uduhiyyaa godheeraa'edha. Inni kaan immoo yeroo dhuma qalu kana keessatti bucuusii daarii sanaan miila irraa sadee tokko kutee warra baluutii geessaa'edha. Khalaas warra nama tokko geesseera akka dhumetti beeka. Garuu shari'aan akka namaa sheemusu. Akka shari'aatti yoo deebine Nabiin alayhi salaatu wassalaam qoodaa uduhiyyaa yeroo qoodan keessatti harka caalaa iranii fixaniitiyyi hattaa isii miila tokkittii faatuma nattafamiti maamana isaanii. Hundinuu bakka ga'eera isiinii bakka malee hafte isii mana hafte hin jennee maa Aishaadhaan. Kanaafi hundi keenyayyuu of alaalluddee jirru. Fooqiin eddee kana jira barandaa kana nama rakkatee bulu jira. Asii duwwaa meeqatu iyyuu manni meeqa duwwaa bula. Garuu barandaa kana jala gama jalaatiin roobni itti roobaa nama meeqatu bulaa jira. Buluu qofaa miti. Qorra keessa buluutu jiru agabu buluun immoo bira jira. Kanaafi irhamuu man fil ardi yarhamukum man fis samaa. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam jedhan. Yoo nuti walii rahmata goone rahmanni gama rabbiitiin dhufaa kana jaluma sararree beekuu qabna. Ofuma irratti argina. Gaafa namni si borsaa koo jiru gadi cunqursee waan ittiin dhufu. Gaafa isii borsaa koo jirtu sana maa 100 50 sataatu anguman argadhe sana kenne waa bareedaa yookiin mokkuman argadha. Yoon guutuu si kenne waa guddaan argadha. Kuni waanuma zaahiraa waaqiyaan argame keessaa amma aftaamota yoo gaafatte waan akkasii mullee aftaamii ta'uu baannusi aftaamii warra waa qabanu yeroo gaafatte qabeenyaan keessan gizee kam ziyaada argataa yoo jette warra waa beeku keessaa yeroo waa kenniteedha. Yeroo isaan irraa waa baasanii miskina gargaaranii jedhanii rizqii isaan hin beekne rabbitti fida. Beeku jarri kana jara sararanii beeku. Bareeda. Egaa keessatti yaadachiisuudhumaaf malee nuti daawaa gochuufi miti baradha. Daawaa maalii godhaa? Maa inni yaadachiisuudhumaaf maaliifi inni kun wanti ayyaama iidaati haa ta'u malee yaadachiisuun barbaachisaadha. Innoo hadda guyyaa iidaa kana qofaa miti qalmii hadda qofaa jedhanii wanti dhiisan hin jiru. Gaafa iidaas qalamaa, gaafa lammataas qalamaa, gaafa sadaffaas qalamuutti ta'amti reewu duxiyya. Kana waan ta'e jennaani darbe jedhanii hin hafini karaa siinsilaa qaqqabuu qabdu qaqqabsiisuun inuma danda'ama. Walakkaa kana keessatti guyyoowwan kana keessatti qalanii qaqqabsiisuun hin danda'ama jechuudhaaf. Sheba duru. Kanatti guutaa. Gaafa biyya jirru, gaafuma qe'ee keenya jirru. Waa innaa iidiidhaa galame akka kana miti gaalaa sheemus akkama jiraachisaa jiru kana. Innaa iidiidhaa galame qurxii. Maanni qurxiin? Qurxii jechuun immoo diimina. Diimina. Diimina sanayyee muranii oolaan dhafamtee innaa iidiidhaa galame qalamee isii sanarraa kutamee kalee isiirraas bucuusii waa barbareedhaan qotamee hamma inni bilchaatutti nyaatama. Har'a egaa isa sanatti faxartanii dhuftanii isa borii immoo namaan ga'a. Isuma dhaa kanarraa silaa namaan ga'u ture. Isa boriirraayis namaan ga'a. Isa fitaaniirraayis namaan ga'a. Namni immoo oduu hiyyaa namaa kennu wanni inni nama aarsu. Gaafa namni eeggatu dhiisee gaafa namni hin eegganne iyyee eega guyyaa tokko faa bulchee namaa kenna. Mana bulee ka'ee moo? Mana bulee ka'e. Ishiboo. Guyyaa tokko maaliif beektuu wanni inni mana bulchee ka'e? Uneetaa laalee ka'e iyyee bakka nu geessii namas geessii jedhee waan hafte namaa kenna. Akkas miti ka'a.
hadhuma namaaf kennu hadha qale miti owwaasaatu waliin galchin warra haadha baluutiifis abbaa baluutiifis intala baluutiifis haa kennu isa boriis taanaan isa irraas taanaan akkasii warri uduhiyyaa kennu gizuma hunda immoo gizee uduhiyyaadhuma sajjiraa immoo namaa kennanusi guyyaa sadaffaafaa namaa kennu eega namni garaa muratee istighfaara jammare Shibbo. namaa kennu kanaafi uduhiyyaan naannoodhaan walla baga naannoo Finfinneetiin adda naannoon Shaggaris akka addaatti wanni ni beekamu naannoo Jimmaattis naannoo Baaleettis mee hundayyuu da walii gaafadhoo barbaadde naannoo Jimmaattis naannoo Baaleettis naannoo Hararittis Walloottis yoo laalte akkaataan jarritti godhan wallaba kan guutuu kennu jiraam argeeraan Akkasee. kan guutuu waan qale kanatu mana ofiitti hin galchin kenne ijoolleedha joonan irraanfadhee jedha namni dhiirra akkanaas jira kan guutuu qalee ka'ee mootuu tokkorraan kenninama lama sadii way isaa ibasaa waamee nyaachisee uduyyaan godhe jedhus jira naannoodhaanis wallabaa warri uduhiyyaa fayyaa namaa kennitanu amma fakkeenyaaf biyya keenya keessatti alhamdulillah waa tokko jammarame naannoo Finfinnee kanarraa eegalee naannoo lixaa kanatti ergamaa ture barreen gaddaas baranas waa jira karaan inni irra jiru natti minaan hin jedhin malee hin beeku jira jiraachuu sangaa 20 sangaa 30 hoolaa 200 waan akkanaa kana fidee warra kennu jira tawzi'a godhu jira innumti kun immoo nama waan kana balleessuudhaaf immoo tattaafatutu jira isas rabba qabu adorkuu adowwamunillee jennaan dhaqee ennaa uduhiyyaan achi ga'u guyyaa sadaffaa yookiin guyyaa dhumaati kan ituu biran gahin guyyaan uduhiyyaa dhume jira Maaliif? karaa kana ture ka maaliif beektaa namni eega ofii isaatii qalatee nyaatee fixee ka'eeyyi nama biraa yaadata rakkoon isaa kana osoo dubbuu ofii kana dura ilma namaa dura aanseeyyi miti silaa kan jaallatamu waan lubbuu keetii feetu guyyaa lubbuu keetii feetuyyi namaa kennuu qabda sila maaliif jennaan hadiisinis akkasumadha kanaafuu obboleeyyan warri waa kennitanus jennaan giseenumaan kennaafi Galatooma. hafteetu hin ta'in Akkana. kanaaf miidha walaa gaafadhaa Uduhiyyaa sin gaafanna mee asii qofaa teenye naman eebbifnu obboleewwan keenya warra bakka jiranusi mee isaaniinis bilbilleetii baga ciida geessanis jenneeni jedhaanii haala naannoo isaanii gaafan tis gaafannee jarris ciida jarris nu waan gaafan achi jiranu waan achi jirurraa isaanis nuuf kaasu jechuudha. Assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akkam jirtan nagumaa? نجا كم جرتن؟ TV Hamilton irraa isinii bilbilaa jirraa? أيه. Inshaa Allah Eid al-Adhaa bara 1446 kana baga rabbittiin isin ga'ellee isiniin jenne بق ولي رب نونجي. isinis jalqabaa mee maqaa keessanii fi bakka keessanii fi ga'ee keessanillee nu himtanii أيه. hawaasa keessanillee ergaa qabdan nu dabarsitanii barbaanne إيه. mee eenyu haa jennu jalqaba نور الدين هقايدن. Nuuraddiin Huqaa eessarraayi? بوران بها مقالة نجيل بوران الرمانتن. Ayyee Booran Bahaa magaalaa Nageellee Booranaa akkam magaalaan keessan? نجيني بلا ركضن سجرتي نجايا. Maashaa Allah baga nagaa taatanii إيه. akkasuma gaa baga rabbii Eid al-Adhaa bara 1446 kanaan baga rabbii isin gahe بق رب ولمان نونجي بق رب ولمان نونجي. mee maal dhaamtu isin hawaasaan maal jettu hawaasa muslimaa biyya guutuu akkasuma immoo keessatti iyyuu immoo akka Booran Bahaa إيه. عيدي أدها أكم ربين قدان نوجبته كربين شريعة نوجده كرا نوجده ويا عيدا ويا إسلامي ربي سكرتو فتوقفا إرغدفت إسلاما ولا إساتي بيسا إني زيارو ككدتنا نجايا دين إسلاما كدتو كنجايا بيا كدتو kada kana kan guyyar tsairra guyya kudanani amma jiya ke jiru kadanne guyya ida
kadhatan kadhanne miskiin gargaarre dadhaba gargaarre rabbiin guddaa waan akkan dansaa kana karaa nuu godhe karaa rabbi nuu godhu kana ummati islaamaa ka jiru hojiin argisiisee akka rabbi nu waate rabbi nu gargaaru jenna. Godinni keenya immoo godinni Booran Bahaa godina roobaan eegas horsiise bulaan badhaadhinni qabu nu rabbi fedhe wanni ammoo itti haaja qabnu da'waaf ummat islaamin ta'in islaamsu diina islaama da'waa duratti oofu yaadi kennallee kana islaamin ragadafillee sanumitti dhaamanna ati da'waa kan fula jirani wal dhaabatan amantiin teenaksiin duubatti hin deebini amantii irra jirtu irra oowwini amantii haqata islaamummaa ta rabbi kadhattu ta eegana waan dansa waan rabbi jaalatu waan nami jaalatu hojjettu amantii tan islaamii fula jiru wal dhaabatee akkitti nami yaamee babal'isuu jenna. Ayyee galatooma. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatuh. Naguma. Aya meegaa jalqaba. Guyyaan guyyaa ciidaati Eid al-Adhaa bara 1446 baga rabbi isin ga'ellee isiniin jecha isinis eenyu akka taatan maqaa keessan nu ibsitanii eessarraa akka waliin bilbilaa jirru akkasuma immoo ga'een keessanii gara majlisaatiinis maal akka ta'es nu ibsitanii achumaanii hawaasaaf immoo ergaa iidaa waan dabarsuu qabdan akka dabarsitanu. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مكانك يا محمد عبد الرحمن جامع زلزلتي ربي خير، الحمد لله رب العالمين. نعم. عيد الأضحى بركم تقومي تبقى فري بي أفرقني جافات كمبي، الحمد لله رب العالمين. جنة آمين آمين. أكدمت دخلنا قرآن كان خير مسلمتوني وايد دلغاني خان حجي خبود دندي ودي ودا خان كجير سومنو خير يوم ربين كاتكيف دلغاني ونداو ربنا راكي بلو إكادا بغربين نونجي جاء مسلموت جيران قبيا بخير يعني بيالا جن هم دم مسلمين بكجرو بغربين كجن نونجي الحمد لله آمين. في قوة لين ربنا راكي بلو بيا لين إذا أضحى كما بكمتي ويا خير أودية كان أودية سنة نبي خير نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبا نبي يوتا أبا عليه الصلاة والسلام كما كان سنة نبي خير نبي محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ويا إذا بلغا إرجالا بلغا إذا النقود عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام نوعه ini odol fambone akalu da jebiya tane ini odol fambone bakka jabdu rabirati buaje no me nabi ta alayhi salatu wasallam kana fu ya idul adha wa nabi jende biya qalu da yawmun nahri jewe wani be kama ya ida kwan kalani biya tan kayta gawan dende wan rabbi no khalle alle akadmati warra khayne gamakine man kayne gamakine Allah khayne gamakine rakata Allah khayne din yatama amazar wan dende ni gargare guyale sadin ida boda أيام التشريك أيام أكل وشرب وذكر الله جاء رسول الله صلى عليه الصلاة والسلام أكان أيام أكل رياناتني بغني جمدني ربي قرأت قلتني ربي قلتني ذكر ربي عادتني جمدني ربي نرامة مرني كي جمدني ربي عادة إن نرامة ربي نرامة جمدني خيرا كتو خنام جمدتو خيرا كتو قبلو ورا ربي قلت ربي نعبدو أما تيجو ورا تيجو ربي نعبدو مثل توني بكجير كانوا لتو بقى ربي نجى الحمد لله رب العالمين ورا تيجو أما تيجو ربي نعبدو أكلو تيجو ربي خيرا كتو بني ورا وجدتو تيجي عملتم بكجي تركم دخيلني وجزاكم الله خيرا جزاكم الله خير وخيرني سلام عليكم الجنة بارك الله مسلم توت بكجي رانتي هندا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد عبد الرحمن حررجي شرو إرّا قد قال توما سنين جنة سجن تابراتين إن شاء الله
silkiidhaan osoo hin taane qaamaanuu gaa rabbi walitti nu fidee kan waliin sagantaa gurguddaa wajjin rabbi nu haa taasisu. Amiin amiin. Salaamu alaikum. Jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan. Bareedaa nu dhaamanii uummata keenyaaf illee dhaamanii ajaa'iba rabbii kanarraa isaanillee nama taqiyyiidha. Nama nan beeku. Nama kana beektaa? Nin beeka. Haya meebbo. Nama imaama masjida gadii jedhanii imaama masjida manara biraati. Haya. Durirraa kaasee nama tawaadu'aa qabanii nama akkaanii ofii isaaniitiif illee juhudii godhaniidha. Uummanni illee isaan beeka. Itti gaafatamaa majlisa Harargee Lixaati. Kanumaa wajjin immoo darsiin isaanii, adeemsi isaanii, sulukni isaanii waan itti dhaqanii irraa hidhannoo godhatan wahiiti. Kanaaf rabbiin umurii isaanii haa dheeressu. Waan isaan nu kadhatanis rabbiin nurraa haa qeebalu, isaanirraa isa qeebalu jecha uummanni Harargee Bahaa, Harargee Lixaa hundi keessanuu dhiira akkanaa baga rabbi isinii kenne jennaan. Gara kanaa Shee Musaa Su'aalaatis jira. Shee Zabuurtu jira. Shee Maama Zabuurtu jira. Shee Usmaan Durrii jiranii. Sheekotii baay'ee jirti. Akka Harargeetti. Shee Ahmad Watar. Akka Harargeetti baharraa hanga lixaatti, lixarraa hanga bahaatti, kaabaa kibbisaa Harargeen ulamaadhaan dhaabbatan. Ulamaan Harargee keessa jiran hundi isaanii inni baadiyyaa jirus, inni magaalaa jirus, inni daa'ii ta'es, inni taa'ee qaraasisus hundinuu gubbaan jalarraa yoo jalqabne hamma gubbaatti deemne lakkoofneen finnu. Amma yoo dabarree gara miicataa dhanne sheekonni miicataan jiru magaalaa hunda keessatti sheekotii taa'ee qaraasisuu danda'udha. Akkasuma achirraa kaanee yoo gara galamsootti dhufne galamsoo osoo hin gahin balballeettii Shee Muktaartu jira. Balballeettii Shee Muktaar jechuun nama fannii hunda beeku jechuudha. Achirraas dabarree gara deefootti dikichaa yoo dhufne Shee Bakriitu jiru. Shee Bakriin nama haalaan nahwii beeku, namni keenya namni nahwiin qaraa jedhee isaan bira dhaqee akkuma nama barakaa qabu wayiiti ilmi isaanii illee namatti deebiti. Namaaf taate. Achi yoo isuma bira immoo achi tarkaanfatte sheekota guddaa jira gamaa fi gamana jidduu ta'an. Masjidaa fi masjidatti qaraasanii barakka deebiraatii miti Harargee keessatti. Masjidni kunis hin qaraasa kunis hin qaraasa. Aalimaa jira. Aalimaa fanniidhaan jiran. Kanaaf keessa as dabarree yoo galamsoo dhufne akka guutuutti Shee Zabuurtu jiran. Rabbi umrii isaanii haa dheeressu. Shee Zabuuriin itti aanee Daaloo Shee Abdulhamiidtu jira. Abdulhamiid duraan kara Jimmaatii dhufee achi qubate sanatu jira. Isa bira as dabartan duraan Shee Jeelaantu jira. Shee Jeelaan Kadirtu jira. Baddeessaadha. Baddeessaa bira dabartee yoo ciroo dhayite ciroon isaan kana jira. Isaan kanatti aanee Shee Jibriiltu jiran. Ciroo keessaa sheekotii hedduu jira. Bira yoo gad dabarte hirna dhayixaa Shee Abdallaa argatta. Shee Abdallaa bira gad dabarte yoo Baroodaa dhayite. Baroodaa irraa Shee Muhammad Hassan argatta. Isa sunanni biratti wal ga'e. Aalima sunanaa jechuudha. Yoo isaan bira gad dabarfattee qobboo dhayite Shee Abdunaasiriin argatta. Shee Abdunaasiriin bira yoo gad dabarte calanqorraa sheeka aalima guddaatu jira ni argatta. Bira dabarfattee watara oggaa geesse Shaama Watartu jira. Shaama Watar bira oggaa gad dabarte Haramaayaa oggaa seente Haramaayaa keessatti Shee Abdulatiif Mattaantu jira. Yoo Awwadaayii dhayite Awwadaayii keessa sheekotiin hedduu gaa. Sheekonni gurguddaan nama 4tu jiran. Achi yoo gad dabartee Harar dhayite Shee Jamaastu jira. Shee Jamaaliin bira yoo dabarfatte asiif Shee Jamaaliif kana jidduu immoo sheeka keenya Rabbi rahmataa haa godhuu fi Shee Adam Tuulaatu ture. Isaan kanaan gamana immoo kan jiru sheeka Shee Adam Tuulaa Shee Ibrahim Ceekaa janaan ani irratti qara'een beeka. Isaantu jira sheeka Shee Adam Tuulaati. Isaan kun. Amma ni jiranii? Yoo du'an isaanis. Waggaan muraasa amma waggaa 8 akkana ni gahan. Kan inni isaan beeku jechuudha. Kana bira gad dabree Shee Usmaan Durriitu jira. Shee Usmaan Durrii bira dabree Shee Musaa Su'aalaa jira. Tartiibaan jira jechuudha Harargee keessatti. Kanaafuu hundi isaaniitu Rabbi warra jiru umrii haa dheeressu.
umrii isaanii haa dheeressu ilmi isaanii barakaa rabbitti haa godhu itti haa ida'uu fi akkasii isaan kana hunda maqaa dhoofne immoo yoo nu dhagaa jiraatanis yoo nu dhagaa hin jiraannes baga waggaa geessaniin baga rabbiin isaanii obboleewwan keenya warra Harargee jiranu warra Baha Lixa jiranu warra Lixa jiranu warra eessayyuu jiranu walakkaa jiranu daarii jiranu gara kana jiranu gara sana jiranu as jiranu Harargee obboleewwan keenya warra biyya alaa jiranu iyyuu dhalattoota Harargee ta'anii warra biyya alaa jiranu iyyuu baga rabbiin Eid al-Adhaa bara 1446 siin gahee jenna. Sheekh Muhammad kuni haasaa nutti dheeressanii dheeraa haasaa waa'ee isaanii kana keessaa bahuu dadhabne baran mallee. Waa jenna. Isuma kana irrattu. Ulamaan argeenna nama haasa'e magaalaarraan tokko fuudhe malee. Baadiyyaan dhayne tokko. Isuma magaalaa kana immoo daa'ii isaanii hin tuyne. Isuma kana keessaa immoo aalima isaanii nama hedduutu hafan isiniinis baga rabbi isiniin gahee jennaan. Akkana jazaakallah khair baay'ee galatoon. Obboleewwan keenya egaa bakka hedduu jiranii magaalaa Adaamaa keessa akkasuma uummanni ni jira. Roobeen keessa akkasuma uummata hedduu qabna. Nageellee irraa uummata hedduu qabna. Kamiseedhaa akkanuma namoota hedduu qabna. Dirdaawarraa akkanuma ni qabna. Darbinee gara lixaattis yoo achi deebine gara Wallaggaa keessaa bakka hedduudhaa qabna. Bunnoo Beddelleedhaa akkasuma ni qabna. Akkasuma immoo Iloo Baaboor keessaa ni qabna. Jimmarraa ni qabna. Akkasuma immoo Shawaa nutti naanna'ee jiru kana. Shawaa keessaallee akkasuma ni qabna waan ta'eef mee xiqqoo turree hafuura fudhannee achii deebinee uummata keenya bakka isaan jiranutti immoo itti bilbilee ammas akkasuma bakka iida geessanii jechuu dabarsinaa kabajamtoota daawwattoota keenya kullaamoo antum bikheer nyaataatuma dhugaatuma ashaqaatuma xabataatuma zakkaraatuma baga waggaa geessan isiniin jecha xiqqoosii hafuura fudhannee walitti. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa jirtu akkam? Nagaa alhamdulillah. Televiziyoonii Hamilton irraa isinii bilbilaa irraa. Tole. Eid al-Adhaa bara 1446 kanaan baga rabbi isin gahe isiniin illee jennee. Hayyee baga rabbi ittiin walumaan ittiin nu gahe. Maqaa keessan nu ibsitanii eessarraa eessa akka jirtanuu biyyi keessan eessa akka ta'e gaheen keessanis akka khidmaa hawaasa islaamaa keessatti maal akka ta'e illee nu ibsitanii ergaa iidaallee kan qabdanu hawaasaaf akka dabarsitanu isinirraa barbaanneeti. Galatoomaan jedha jalqaba. Maqaan koo Qaasim Muhammad Zain Ayyaanaan jedhama. Godina Qeellam Wallaggaati. Itti gaafatamaa dura bu'aa mana maree dhimmoota islaamaa godina Qeellam Wallaggaati. Naam, hayyee. Maashaallah jalqabaatti haatiif Hamilton yaadanii godina keenyaaf illee dawwaltanii baga ayyaana geessan nun jettanii nullee akka ergaa uummataa dabarsinu gochuu keessaniif maqaa rabbi guddaatiin galatoomaa jechuun barbaada. Galatoomaa isinillee. Taamsuudhaan hawaasni keenya baga rabbiin ayyaana Eid al-Adhaa bara 1446 nagaan isin gahee walumaan baga rabbiin ittiin nu gahee jechuun barbaada. Amiin amiin. Uummanni keenya ayyaana kana kan biyya keessaas kan biyya alaas bakka jirtan addunyaa hundarra teessanii TV Hamilton kan hordoftan ayyaanni kun ayyaana nagaa ayyaana barakaa kan rakkataatti yaadannu oduriyyaan akkuma beekamu yaadannoo itti nuti Nabi Ibrahim ilma isaanii itti qalanii rabbiin ittiin ofadeenaa obizibisna aziim jedhe rabbi samiidha buusee yaadannoo sana yaadanna waan ta'eef seenaa guddaadha. Rakkataa keenya bukkee akka nuti dhaabbannu hiyyeessa waggaa guutuu carraa miskiina foon ijaan arguu hin dandeenye guyyaa kanarratti akka ittiin geenye gammachuu ofii qabnu sana waliif akka qoodnu dhaamsa dabarsuun barbaada. Ayyaana khayrii ayyaana milkii rabbiniif haa godhu jechuun barbaada. Jazakumullahu khairan. Akka walii galaatti akkana mee ulamaa'otii sheekotii du'aatota Wallaggaan Wallagga Bahaa Wallagga Lixaa walumaa galatti biyya naannoo Wallaggaa keessatti argamuun immoo maal jettuun? Maashaallah ulamoonni keenya godina Oromiyaa kana keessa jechuudha gara lixaatti warri argaman Wallaggaa Arfan jechuudha. Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee dabalatee Sorroo Wallaggaa Wallagga Lixaa Gimbii dabalatee
Kellamoon lakkaa godina keessa jiraatu itti gaafatamaa ta'ee jiru keessa warri jirtan ulamoonni keenya ayyaana kana irratti uummata keenyaaf hubannoo dhimma uduhiyyaan qabu kennuun cinatti akka inni wal bukkee dhaabbatus akka inni wal gargaaru ergaa gurguddaa dabarsitanii aadaa wal gargaarsa uummata islaamaa biratti calaqqise kana uummanni keenya sirriitti akka inni itti fayyadamuuf akka nu barsiisan kanaan dura barsiisaa akkuma jirtan akka itti nuuf huftan dhaamsa dabarsuuf hin barbaada inshaallah. Jazakumullahu khairan guddaa galatooma inshaallah kuni sagantaa jalqabaa yoo ta'u yoo rabbi jedhe fuula duratti immoo sagantaalee bal'aa ta'een televezyiinii Hamilton irratti kan walitti dhufnu rabbiin waa taasisu. Amiin inshaallah amiin jazakumullahu khairan. Assalaamu alaikum warahmatullah. Alaikum salaam warahmatullah. Ijoolleen Wallaggaa darasoonni Wallaggaa bakka bakkatti faca'anii ilmii qaraaran baay'eetu jiran. Bakka bakkatti faca'anii kan qaraaran baay'eetu jiran. Garuu wanti nuti barbaannu inshaallah yoo rabbi taasisee jedhee TV fayyuma isaa fudhanne fayyuma isaa fudhanne rabbi haala nuu mijeessee waa hunda nuu mijeessee jennaan Wallaggaan Wallagga Bahaa jedhi Wallagga Lixaa jedhi Wallagga Kamiin jedhi Qeellam Wallaggaa jedhi Gimbii jedhi as Naqamteen jedhi hunda isaa keessa deemne jechuudha. Ulamaa'ee achi keessa jiranu darasoota bakka jirri qaraa jiranutti masjidawwan bakka inni ijaaramaa jirutti inni ijaaramee eebbifame hunda isaa dhaqnee yoo rabbi jedhe kan keessa seenneetuma ziyaarree dubbifnee achitti sagantaa biyya sana jiru hunda guurree kan hawaasaan geenyu ta'a inshaallah yoo rabbi nu taasise inshaallah inni iyyatan malee jarri yeroo baay'ee ni iyyataa jiraniiti. Assalaamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jaafar Ahmadin jedhama. Ayyee. Godina Wallaggaa Bahaati. Qarreen yookiin Finfinnee magaalaa Naqamteeti. Walitti qabaa mana maree dhimma Islaamaa godina Wallaggaa Bahaati. Ayyee maashaallah. Meegaa godina Wallaggaa Bahaa keessatti hawaasni Islaamaa biyya sana keessa jiru musliimoonni iida akkamitti dabarsaa jira silaa dabarsuus qaba. Alhamdulillah ida umada ko fi furtami jaha ida al-adha kan kati dabarsaa jirru ba wanni adda isa godhu akka bulcha keenyaatti akka mana mareetitti tokkummaa hawaasa islaamaa kana eegnee akka walitti dhiyaatuun gandaan magaalaadhaan aanaan akka walitti dhiyaatuun bakka tokkotti sagadee tokkummaa isaa mul'isee rakkataa farka qalleeyyii isaan keessa jiru akkuma amantichi ajajutti gargaaree laalee fira isa bira jiru dubbisee isarraa fagoo jiru immoo karaa silkiitiin dubbisee guyyaa gammachuutiin akka dabarsu akka mana maree keenyaattis qarayaanis adillee dabarsinee akka jirutti kanan raawwatamaa jira. Ayyee khayr inshaallah. Mee dhaamsa waliigalaa akkuma waliigalaattu iyyuu iidaa wajjinis wal qabatee hawaasa muslimaa biyya hunda keessa jiruufu keessatti iyyuu immoo obboleewwan keessan yookaan obboleewwan keenya akkuma waliigalaatti Wallaggarraa biyya keessa addunyaarra faca'anii jiraataa jiranu kun barnootaa fi yuunivarsiitii garaagaraarra kan jiranii biyya alaa keessas biyya keessa kun immoo daldalaa ta'ee biyya keessas biyya alaa keessas kan jiru ni jira. Kun immoo halqaa ilmiirra kan jiru ni jira. Mee dhaamsa akkamii dhaamtuuf? Dhaamsi dhaamamu hawaasa islaamaatii fi dhaamsuma rabbiin dhaamedha. Namni bakka jirutti mashriqii magribii kan jiru gamaaf gamana kan jiru kan dhiiraa kan shamaraa xiqqaa guddaan naggaadeen qote bulaan horsiisa bulaan hojjettoota mootummaa kan ta'e hundinuu amantaa islaamaa kana kan hordofu amantaan keenya amantaa tokkummaa jaalala misoomaa kan ta'e bakka jirutti quba wal qabaatee wal jaallatee waliin deemuu dhaamsa kana dhaamnaa fi bakka jirutti ammoo hanqina jiru barumsa amantaa islaamaa kana bakka jirutti hamma dandeettii isaatiin inni barumsa idilee baratu bakka baratutti kan yuunivarsiitii baratu kan kolleejjii baratu kan barumsa sadarkaa gadi irraa hamma oliitti jiru barumsa amantaa kan akka wal barsiisaa deemu wal jaalala akka inni barsiisaa deemu amantaan islaamaa kun wanni nuti eeydayyuu bakka tokkotti salaata
wanni jedhamuuf tokkummaa islaamaatii fi wal jaalala obbolummaa islaamaa mul'isuudha waan ta'eef akkana isa kana dhaamnaaf jechuudha. Ayyee galatoomatullaa. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan nagaa? Jirra alhamdulillah nagaa akkamisin? TV Hamilton irraa isinii bilbilaa jirra. Eesh. Ergaa iidaa baga geessanii kan jedhu amma yeroo ammaa kana waraabamaa jirtu. Eesh. Iidaa bara 1446 Iidal Adhaadhaan isinillee baga rabbittiin isin ga'e isiniin jechaa nutis akkasumas isinis immoo hawaasa keessaniin baga rabbittiin isin ga'e dabarsitanii ergaa iidaa of biraa qabdan nu dabarsitanii garuu jalqaba maqaa keessan nu hima bakka keessanillee nu hima. Sheek Isaaq Daddachaa jedhama. Ishaaq. Sheek Ishaaq jettanii? Sheek Isaaq Daddachaa. Daddachaa hayyee. Barreessaa mammarii dhimma islaama magaala Mooyyaaleeti. Magaala Mooyyaalee hayyee. Akkasii uummata islaamaa biyya keenyaa fi addunyaa maraa akkasumas uummata islaamaa naannoo Oromiyaatiin baga ayyaana Iidal Adhaa waggaa 1446 baga isiniin ga'e baga walumaan nuun ga'e isiniin jenna. Aamin aamin baga waliin geenye. Magaala Mooyyaalee irraa magaala daangaa biyya Keeniyaa taaterraa. Akkana. Inshallah baga rabbiin nuun ga'e baga gammaddanii bara baraan iida rabbiin nu taadeebisu jenna. Mee ergaa iidaa wajjinii wal qabatee hawaasa muslimaatiif maal dabarsitu akkasuma immoo musliimoota naannoo keessan magaalaa Mooyaaleetti argamu gaasiin warra huduudarra yookaan daangaarra jiru keessummaan faa isinitti argama guyyaa iidaa ta'uutu mala namni achi kutaa as kutaa mee iidaa wajjinii wal qabatee warra magaalaa Mooyaalee keessa jiraatu musliimoota naannoo sanaatiif maal dhaamtuu fi naannoo keessanii kan biraatii wanni adda godhuu tokko mamarriidha kan keessummaan yeroo baay'ee dhufe irra daddabarfatudha. Lammaffaa immoo namoonni haaraa gara amantii islaamaatti dhufanus baay'inaan hin dhabamanu. Kana wajjinii wal qabsiisee yeroo akka ayyaana iidaa kana ayyaana muslimaa kana maaltu ta'uu qaba? Akka ayyaana iidaa kanaan wanni ta'uu qabu akkuma beekamu manni islaamaa uummata yeroo rakkoos wal bira dhaabbatu akkasumas yeroo gammachuu wal bira dhaabbatu. Guyyaan iidaa kun amma guyyaa gammachuu waan ta'eef akkuma sunna ergama rabbii Nabiyyullah Ibrahim ta'e guyyaa udhiyaan itti qalamu. Kanaaf harka qalleeyyii akka bira dhaabbatanii udhiyaa akkuma ergama rabbii alayhi salaatu wassalaam yoo udhiyaa qalan bakka sadii qoodanii tokko saahibbanii fi gama tokko ofii fi akkasumas gama biraa immoo ijoollee isaaniitiif akkasitti kennanii bakkuma sadeen isaaniitti akka qoodamee harka qalleeyyii akka bira dhaabbatan jenna. Ammas akka magaala Mooyyaleetti mamarra seensi biyya keenya irra jirra keessummoonni hedduun karaa kanaan hin darbani. Akkasumas akka hawwat nama amantii biraa keessa jiru amantiin islaamaa kun inni hawwatee akhlaaqni amalli gaariin musliimoonni wal bira dhaabbatan kun shaa'irri diin islaamaa akka mul'atuu fi keessummoota akka kabajitanii keessummoota dhiyeessanii nu ulfeessanii uummata magaala keenyaa maqaa mammarii dhimma islaamaa magaala Mooyyaaleetiin ergaa kan isin dabarsuu barbaanna. Ayyee galatooma. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakaatu. Nagaa jirtu akkami? Akkam isin? Alhamdulillah televezyiina Hamilton irraa isinii bilbilaa jirra. Hayyee. Jalqaba Iidal Adhaa bara 1446 isinillee baga rabbiin isin ga'e isiniin jecha. Hayyee. Akkanuma isinis ergaa iidaa qabdanu hawaasa muslimaatii fi naannoo keessaniitii fi akka dabarsitanu isin gaafata. Mee jalqabaa maqaa keessan nu hima eessarraa akka ta'e hawaasnis isin haa baruu isin dhaggeeffataa jira waan ta'eef. Hayyee ani Ahmad Idris godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboorran jira. Hayyee eenyu jettan maqaan? Siraaj Ahmad Idris. Siraaj Ahmad Idris hayyee. Magaalaa Amboo. Magaalaa Amboo keessan jira. Amboon akkami? Amboon gaariidha. Illaa qillatal muslimiin. ما في إشكال سيزيد إن شاء الله أي شيء أكاسي تجرا مي أكا مسلموتا
magaalaa Amboo jechuun shawaa kibba lixaatii mitiire moo shawaa lixaati? Shawaa lixaati lakki shawaa lixaati. Shawaa lixaati. Hayyee mee ergaa iidaaf qabdanu uummata hawaasa muslimaa shawaa lixaatii tokko akkasumas immoo Oromiyaa guutuudhaaf hawaasa muslimaa Itoophiyaa guutuu keessa jiruuf addunyaa maraaf maal dhaamtuuf? Wanni dhaamuu fi uummata shawaa lixaa keessa jiraatuu fi keessa musliimoota shawaa lixaatii fi kan Amboo keessa jiraatan kan immoo akka godinaa keessa jiraatanitti wanni isaan dhaamu tokko sodaa rabbiiti. Tokko hayyee. Lammata itti aansuudhaan of beekuun isaanirraa gaafadha bakka jiran kanallee beekuu qabu tokkummaan isaaniif barbaada khilaafni durii sahaabaa fi bara rasuulli jirurraa qabee waan jiruu fi gargar hin baafne sahaabaa fi rasuula sahaabaa fi taabi'aa fi sahaabaa addaan hin baafne waan ta'eef tokkummaa akka khilaafni akka jirutti ta'e akka isaan tokkummaadhaan wal qabatanii jiraataniin dhaamaa fi kanatti aansuudhaan iidii abahaa irratti iidii abahaa jechuun iidiin aalama kanarratti miliyoona lakkaa'amaa iidiin dhugaa garuu lamman kana malee hin jiru waan ta'eef iidiin kun seera fi heera qaba rasuulli lafa kaa'aniiru waan ta'e akka sanitti akka kabajataniin isaanii dabarsa. Bida'aata waan as keessa hin jirre diinitti dabaluun nama kuffisuu malee waan ol nama hin kaafne fi sunnaa qabannu jechuudhaan dabarsaa fi kanuma keessa duraan dursa ta'uu kan qabu baga ittiin isin gahee iidii bara 1446 kana baga rabbiin odoo jirtanii ishoo nagaa qabdanii ittiin isin gahee jedhee uummata shawaa lixaatiif dabarsa. Erga sanii Oromiyaadha bakka jirutti dhaamsan amma godina shawaa lixaatiif dhaame kana uummata islaama Oromiyaa keessa jiruuf akka sanitti Itoophiyaa keessa ka jiruuf tokkummaa ammallee sunna irratti wal gargaaru maqaatu wal gargaaru malee wal kuffisuun kun wal dhiibuun kun akka hin jiraanneen dhaamaa fi aalamu hundaan immoo baga iidi kanaan isin ga'e jechuun hin barbaada. Hayyee guddaa gala. Wanni jedhuun bismillah jarri kun ijoollee har'aati hayyuu boruuti. Abdii ummata islaamati abdii biyyattii kanaati jara kana wanni nan isaan jedhu tokkoffaa ittaqillaa hayzumaa kuntatti hojjedhaan jedhan bakka feete jiraatu rabbiin si argaa hamtuu akkan hojjanne daanga rabbi akkan cabsinin jedhaani kanatti aanuudhaani waan as jirtaniif kana hubadhaa har'a ummanni kun asitti isin eeggachaa akka jiru hubadhaan jedhaani akkuma kana hamma asirra jirtan kanatti immoo waan baataniif san irratti akka tarkiiza gootan akka irratti cimattanii hojii keessan kana bakkaan geessaniin jedhaani gaafa asirraa gadi baatanii hojii kanarraa eebbifamtanii asirraa barnoota argatan immoo ummata kanaaf dhugaan akka hojjettan isin ummanni har'a isin abdachaa jira gaafa duraa isintu ummata irratti ba'aa ture isin haadhaaf abbaa keessan irratti isin guddise ummanni kun isin barsiise erga achi kana bira dabartaniillee ba'aa akka hin taane ummata kana akka baattanii jedhaan jaraan immoo. Jazaakumullahu khairan. Ayyee. Galatooma. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جرتن؟ كم جرتوا؟ حياكم الله بارك الله فيكم. تلفزيون عملتني راسيني بالبلاج الرا. ما شاء الله. إيدا بركم تكو في دبا فريق فرتمي جافا إيدا الأضحى داني بقرب بسنين جاهل لي سنين جتشا إسني سمو حواس مسلماتي في إرقاء إيدا وجني والقبط وكذا برسيتانو سني رابر بانيتي. jalqaba garuu of nu barsiisa. Maqaan kiyya Muhammad Amin Tamaam Abbaa Milkii jedhama. Hoogganaa mana marii dhimmoota Islaamaa magaalaa Jimmaati masjida Fatah irratti salaachisa. Akkuma beekamu ayyaana baranaa baga rabbittiin isin gahe jechuuf na affeertanii jirtu miidiyaa Hamilton galatoomaa isiniin jira. Akkuma kana hawaasa dhaggeeffataa jirtan hundaa fi daawwataa jirtan hundaaf wanni isiniin jennu bakka jirtanutti baga rabbiin ayyaana baranaa ayyaana Eid al-Adha
barakoo tokko dhibbaaf afurtamii jahaatiin isin ga'een isiniin jira. Ayyaanni kun ayyaana gaarii, ayyaana guddaa, ayyaana kabajamaa, ayyaana seena qabeessa kan gammachuu, kan nagahaa, kan milkii rabbi isinii haa taasisu bakka jirtan nutti isiniin jira. Baarakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. Ayyaana kana wal qabsiisee wanni walii dhaamnu gaa ayyaanni kan keenya ayyaana shukrii rabbiiti, galateeffannaa rabbiiti. Ayyaana rabbiin zakkaruuti. Ayyaana rabbiin zakkaruuti, ayyaana rabbiin kabajuuti. Ciidiin keenya lammanuu kan mashruu'a godhame sun Eid al-Fitr, Eid al-Adhaan bu'uuraalee islaamaa, arkaanii islaamaa jechaadha. Gurguddaa geggeeffame booda kan ciidiin kun dhufu. Eid al-Adhaan hajjiin ni jabaan geggeeffame akka guyyaa kaleessaa Arafaarra biyyi dhaabbataa oolee guyyaa itti aanu sana jechuudha. Ciidii akka addunyaatti biyya hundaaf karaa godhameera. Eid al-Fitr irratti immoo namni sooma isaa fixee Ramadaana irraa bahee gaafa Shawwaal tokko jedhamu guyyaa ayyaana ta'e jechuudha. Kanaafuu ayyaanni kun ayyaana keessatti rabbiin shakkaranu, keessatti rabbiin zakkaranu dubbatamee jira. Quraana keessatti, hadiisa keessatti waa'ee ciidii kaatiin wal qabatee jiru ergaa dabalas keessa jira jechuudha. Kanaafuu ciidiin keenya ciidii tasgabbiiti, ciidii xuma'aniinaati. Jaalalaan ciidii keessan dabarsaa, gammachuun dabarsaa, wal gargaaruun, wal cinaa dhaabbachuun, walii rahmata godhuun, gammachuu ibsachuun, wal jaalala ibsachuun, wal gargaaruun ayyaana keessan dabarfadhaa yaa ummata islaamaa bakka jirtan hundatti ayyaana gaarii rabbi isinii haa taasisu jechuudha. Ergaan hin qabu. Salamuun isiniin jira. Akka walii galaatti akkasii ergaa khaasaa akka godina Jimmaatti maaltu jira? Akka godina Jimmaatti ergaan khaas ta'anii keessattuu akka magaalaa Jimmaatti sagantaan ciidaa sa'aatii 2 irratti salaatama. Yeroo hunda wanni namni beekuu qabu sa'aatii waliigallee mirkaneeffannee jirra. Sa'aatii 2 irratti salaatatti seenama waan ta'eef namni bakka jiru kan inni dirree ciidaa kanatti dhufuu qabu sa'aatii 2 dura bakka jiru qabu qaba jechuudha. Yeroo dirree ciidii gahu sa'aatii 2 yeroo salaataati. Qaamni akkasitti beekatee namni hundi miidhagina isaatiin, uffannaa isaa, naamusa isaa eeggatee hundinuu bakka jiru ciidii isaatti akkasitti akka inni gadi yaa'u. Ammoo ciidii kana nagaadhaan sagadatee immoo akka bahu nageenya walii akka eegu, nageenya naannoo isaadhaa, qulqullina naannoo isaadhaa hundi namaa qixa isaatiin akka eeggatu. Ciidii salaata booda dhiifa magaasinitti dheeressee salaata ciidaa booda qalma jira, udhiyyaa qala namni. Udhiyyaa qaluu kana keessatti waa lamatu jira. Qalanii nama nyaachisuu fi namaa kennuu fa'itu jira. Qalanii immoo waan balfa qalma kana keessaa baafamu karaa irratti yoo gatanii azaa nama godha. Isii kanaaf waa'ee qalma namaa fi laatuu keessatti meemee ergaa gabaabduu. Qalma ilaalchiseefi qalmi udhiyyaa tokkoffaa ajrii guddaa qaba, sawaaba guddaas qaba, miskiina gargaaruus qaba. Dhiiguma sana rabbiif jecha inni qalan suni rabbiin sodaadhaaf, ajaja rabbii guutuudhaaf, rabbiin jaallachiisuudhaaf hojii hojjetamu kun rabbiin biratti fudhatama qaba, jaallatamaadha. Isa kana tokko qalmichi kana qaba. Lammaffaa immoo qalma kana nu kanarraa qoodanii rakkataadhaaf miskiinaan gahanii miskiina nyaachisuun ajrii sadaqaa guddaa qaba. Kana hojii wal qabatee immoo qalma iddoo hundatti akka fooliin xiraan nama aadaa hin keenyattis immoo qulqullina eeggachuun diiniin kan keenyaaf tuhuru shatrul imaan jedha. Diiniin qulqullina jechuun qixxee ilma imaanaati. Rasuulli waan jedhamu sallallahu alaihi wasallam qulqullina karaarraa ta'e, qulqullina manaa ta'e, qulqullina masjidaa ta'e bakkuma jiranutti qulqullina mataa ofiiyyuu eeggachuun dhuunfaadhumaanuu namni mataa isaatiin qulqullina isaa eeggachuun shatrii imaanaati waan ta'eef isa kanarrattis dhimma godhee qulqullina isaas eeggataa. Haala akkasiitiin rakkataa biraan ga'u akkuma ofii gammade akka rakkataan gammadu godhuun hojii guddaadha. Akka kanarratti jabaatu jechuudha. Masjida inshallah. Galatooma. Galatooma ulfaadha. Assalaamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum. Mashaallah. Ustaazni keenya galatoomanu sirratti jecha isaan jedhan keessaa jechi
lama muhimmiidha. Tokko namni keenya gizee hunda yeroo iidiin gahe yeroon bahuu dhabuun jalaa salaatamuun isa baranaa yoo jala darbees isa bara dhufutti gizeedhaan dhaquu qaba. Iidiin Ramadaanaatii fi iidiin Adhaa wallaba. Inni ganamaan salaatamu Iidal Adhaadha. Inni immoo xiqqoo turamee salaatamu Iidii Fixiriidha. Iidal Fixiriin nyaatamee dhaqama. Iidal Adhaan sooma namaa dhaqama. Kanaaf namni gizeedhaan galee jechuudhaaf inni achi jiru dafaanuun salaataa'edha. Inni immoo mana jiru dafee waan hin dhufneef jalaa salaatama gizee hedduu kan xinniqqaaqeen gizee boodattis fuuluma durattuu eeggannoon godhatamu. Isa kanatti aane immoo waa lamatu jira sirra. Inni tokko namni udhuhiyyaa dhaqee kadhachuu utuu dhiisee bareeda. Nama udhuhiyyaa qale irratti saffii bahee dhaqee kadhatee anko akka mana saara yookaan modhadha'ee naa kennaa udhuhiyyaa jechuutu dhiisee bareeda. Aliif jennaan dhaqee kadhatu jechuu nagarre nageenyas. Udhuhiyyaan namicha silaa qaletu baatee manatti geessuufii qaba ture. Yoo inni kottuu fudhu jedhe dhaqee fudhachuu namaan qaba. Garuu dhaqee dirqiidhaan waan qabdu naa kenni qalatteetta jedhanii gadi fidi jedhee humnaan namarra dhaabbachuu dhiisuun bareeddudha. Hiriyaanis ittiin dhufne waan ta'eef. Namicha qabutiyyuu isaa kennuufii qaba malee inni dhaqee kadhatee naa kenni jechuun qabu. Tokko kun. Isa hedduu maal agarraa asiisu duyyaa kadhatee fudhata, asiisu duyyaa kadhatee fudhata, achiisu duyyaa kadhatee fudhata. Foon silaa birrii 800 yookaan kumatti kiiloon gurguramu ni 200 gurguratee iddoo kanatti biraa deema. Warri kana godhu eega fudhatee ka'e mana sanaayis fudhatee mana kanaayis fudhatee mana kanaayis fudhatee foonuma kana immoo deebi'ee gurgurata. Inni kuni likkee miti. Warri waa kennitanus immoo foon qofa nyaatu waan biraas jala waa kennaafi jenna. Rakkinaaf maa foon qofa nyaata? Biddeenas qabaa wantichi. Biddeenas nyaataa foon itti naqataa waxii barbaada waa meeqa barbaada miti wanni kun. Bilaasha duwwaa isaan nyaatu. Waa'ee situu jala kenname bareeda. An jedhaana kanarratti. Inni dhumaa namoonni waa qalanu yeroo waa qalanii jedhanu gaanfasaa, gogaasaa, cumaasaa karaarratti gannaqani. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam wanni isaan ittiin wajajanii karaa qulqulleessuudha. Ajrii karaa qulqulleessuun qabu nuu himani. Ajrii karaan qulqulleessuun qabu nuu himani. Ajrii karaan balleessuun diliinni karaan balleessuun qabu simmoo nuu himaniiru hundiifni. Kanaafi warri masjiida balleessan keessaa naannoo masjiidaa karaa masjiidaarra warri balleessan karaa shaariyaa guddaa kanarratti warri alkan kaa'aniituma karaa irratti dhiiga gannaqan waan xiraa kana karaa irratti gannaqan rabbiin sodaatan. Nama dhukkubsataa meeqatu jira? Asmii nama qabutu jira. Nama deebi'ee ammas dubartii garaa qabdu waan akkanaan jaallannetu jira. Miidhaa daa'imarra ga'ee ji'a meeqa dhukkubsattee haakimiitti deddeebi'amutu jira. Waan kanarraan kan ka'ee jechuudha. Kanaaf nuti nazaafaa eeggachuun dirqama uffata keenyarraa, qaama keenyarraa, qe'ee keenyarraa, mana keenyarraa, masjiida keenyarraa nazaafaa eeguun dirqama waan ta'eef uummata keenya bakka jirtan hundatti amaanaa isii kana karaa balleessuudhaa fi deemtanii kadhachuunis warri miskiinaa akka kadhatanii kadhanne warri haftaamii waa qabdanii qalattan immoo akka manatti geessitanuu fi jennaan. Kanuman jechuu barbaada. Ergaan koo kan. Ergaa keenya guyyaa hadhaa iidaa gaggeessaa jirru keessatti bilbila nu didaa ture irraa gahee argannee jirra. Gareen isaanii kan nu dides baay'eetu jiran. Kan warra magaalaa Adaamaa, kan warra Roobee, kan akkasuma Shawaa, kan immoo Ilubaaboor, Bunnoo Beddellee. Kun bilbila nuti bilbillee argachuu dhabne irraayyee. Ergaan jarri silaa dabarsanu ergaa tokkummaa, ergaa wal jaalalaa, ergaa walii galtee, ergaa waliin hojjechuu, waliin misoomuu, wal guddisuu, wal gargaaruuti. Ergaan jaraa qaqqabeera. Hawaasa keenya qaqqabee jira. Kullu aamin wa antum bikhair. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال جنيني أكو مباركنا نوجه برد أفون اللي ربنا هاجه برد إيرا ربنا جراتيسه وجي خيري وجي غاري غور غدا
خدمة أمة إسلاما وجدتشو إرتي akkasila fedhii keenyaatti ulama hundatti dawwallee isa bahaa jiru saliixa jiru isa gama jiru isa gamana jirutti dawwallee baga waggaa geessanidha. Sa'aatiin keenya moo jiru sa'aatiin keenya sin jiru kanaaf waa yeroon dhume jecha isin warri bilbilamuufi dhabe nutti naarinaa baga waggaa geessanii isin warri nu argaa jirtan warri nu dhagaa jirtanii nus immoo baga waggaa geessan isiniin jenneerraa isinis ummataan akka jettanitti fudhadhaa jennee dhiifama isaan gaafannee waggaadhaan rabbi nu haa gahu waggaa rabbi nu haa gahu nu jiraadhaa hangara kootiin dhaamse kan koo asuma irratti wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya gaa ergaan keenya guyyaa haddaa sagantaan keenya kana fakkaata. Sagantaalee Eid al-Adhaa kan bara 1446 TV'n Hamilton isiniif qopheessee isiniif dhiheessaa jiru wajjiniin turtii gaarii isiniin jennee kan keenya sumarratti gabaabbatee jira. Jazaakumullahu khairan nagaa wal haa arginu. Assalaamu alaikum warahmatullahi